Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo warreen biyya lafaa irra jirtan nagaa fayyaa keessanii jirtanii jiruuf jireenyi maal fakkaata? Wallahi egaa alhamdulillah numa jirra. As keenya jirra jiraachuu waan guddaadha. Akkam nagaa fayyaadha. Alhamdulillah kunoo egaa Rabbi isin nugee bara haaraallee galuuf deemna 2023 jechuudha. 2023 kana keessa maal hojjechuuf karoorfatteeti? Karoorri kee maali? Maal karoorfachuufi? Karoorri kee maal ture? Karoorri bara 2022 keessa hojjette oo maali? Maal faatu si milkaa'ee? Maal faatu si milkaa'uu dhabe? 2023 kana keessa oo maal karoorfatte? Inshallah isa darbee 2023 kana keessa karoora keenya akka Rabbi galmaan nugu abdii qabna. Akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii jirtanii jiruuf jireenyi maal fakkaata? Alhamdulillah ani jira baga jiraattanii ani tamam shawudha. YouTube keenya like godhaa, share godhaa, comment jalatti nuuf kennaa, yaada nuuf kennaa, nu jajjabeessaa akka nu jajjabeessitan abdii qabna. Dhaamsa tokko qabadhee dhufee dhaamsi nan qabadhee dhufe kuni haalli biyya keenya keessa jiru baay'ee ulfaataadha. Keessaafuu Oromiyaa uummata Oromummaa isaanii qofaaf badii tokko dhabaaf dhumaa jiran Oromoota Wallaggaatiif sagalee akka taanu dhaamsa kanaan dabarfachuu barbaada. Oromoota Shawaa, Oromoota Walloo, Harargee hundumaaf illee Oromoon rakkate hundumaafuu sabaaf sablammoota rakkate hundumaafuu akka sagalee taatan abdii qabna. Bara ammaa kana fireedamiitu jira. Social media mataa keetii qabda. Social media mataa keetii irratti barreessitee dhiibbaa guddaa geessisuu dandeessa waan ta'eef uummata keenyaaf sagalee taadhaa. Namoonni immoo birrii harkaa qabdan gargaaraadhaa. Inshallah ta'ala namni addunyaa irratti nama gargaara akhirattis Rabbi isin gargaara waan ta'eef Waaqayyo isin gargaaru Rabbi isin gargaaru jabaadhaa jajjabaadhaan isin jaa. Garuu wanti nan dubbachuu jiru kun siyaasaa odoo hin taane quuqama saba kootiiti waan ta'eef saba koo Oromoof dirmadhaa bakka jirtanitti isin jaa. Oromoo qofa odoo hin taane sabaaf sablammoota biyya keenya keessa jiru kan rakkate hundumaa gargaaraa. Oromoon garuu hammataadha. Nama jibbu namaas ni jaallataa. Isa saba biyya biraa meeqa ofitti qabee guddisee har'a asiin ga'ee garuu Oromoon akka jettee makmaaktutti makmaaksa Oromoo tokko keessatti dubartii mucaa dhiiraa qabdu hin fuudhin wanta akkas jaamutu jira bara durii keessa maaliif akka nama diinafitti guddiseeti jechuudha. Sanuma keessaa darbine har'a as geenye jirra. Alhamdulillah Oromoon jajjabaadhaadha uummata Wallaggaatiif. Uummata keenya Wallaggaa Booranaa fi fakkeenyaaf amma naannoo Baaleetti baay'ee beelaa jirti. Beela hamaatu deemaa jira. Maaliif bokkaan yeroon inni eegametti waan hin argaminiif jecha saawwan isaanis jalaa dhumee amma gara lubbuu isaaniitti darbaa jira waan ta'eef ijoolleen keenya yaadaanis du'aas godhaa fi gara Harargeellee akkasuma naannoo Booranaas naannoo Gujis tokko keessatti rakkoo akkasiitu jira. Haala nageenyaatiin wal qabateeti bokkaan biyya keenya keessatti caamuu yookiin hongeen wanti baay'achaa jiruuf maaliif dhiigni nama nagaa waan gara malee dhangala'aa jiruuf dhiiga dhangala'uu kanaas Rabbiin akka nurraa qabu abdii qabna. Jajjabaadhaadha du'aas nuuf godhaadha inshallah ta'ala. Namni harkaa qabdan Oromoo gargaaraadhaan isin jaa. Wal gargaaruun aadaa keenya waan ta'eef wal gargaarree wal cinaa dhaabbachuu qabna. Yaadaanis inni birrii harkaan qabnes du'aayii gootanii inshallah ta'ala du'aayiidhaan akka wal bira dhaabbannu abdii qabnaa isin jaa. Bara 2023 kana keessa karoorri kee kan si milkaa'u dide 2022 keessa karoorri kee kan si milkaa'anis bara 2023 kana keessa karoorri kee akka si milkaa'u abdii qabna. Inshallah ta'ala yoo Rabbi jedhe uumaa miti wal garraa jajjabaadhaa. Namni ijaa wal hin arginis yoo Rabbiin jedhe ijaa wal garraa wal jajjabeessuu qabna wal cinaa dhaabbachuu qabna. Jajjabaadhaan isin jaa. YouTube keenyaas like godhaa share godhaa. Karaa Instagramaatis karaa tokkonis nu argachuu dandeessu. Gara weebsaayitii keenyaatiinis yoo nu barreessuu barbaadan weebsaayitii tamam show oro yoo jettan na argachuu dandeessanii karaa weebsaayitiitiin akkasiin isin jaa. Jajjabaadhaa ilmaan Oromoo wal cinaa jirra wajjin jirra inshallah ta'ala hanga Rabbiin nu laaffisetti jajjabaadhaan isin jaa. Du'aayin nun dagatinaa hanga lubbuun jirutti wal gargaarra wal cinaa dhaabbannaan isin jaa.
insyaallah taala jajjabaadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinin jajjabaadha. Nagayni koo kun akkasin bira ga'u abdiin qabaa. Galatooma ulfaadhaa. YouTube keenyas like godhaa, share godhaa, comment jalatti nuuf kennaa, yaada akka nuuf kennitan abdii qabna. Wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbannaa. Isa irrattillee akka rabbi itti guutu abdii qabna. Ammaaf asumatti waan hin dhaabbachuuf dirqameef jecha inshaallah yeroo biroo wal garree akka wajjin haasoo nu abdiin qabaa. Rabbiin umurii dheertus nuuf haa kennu. Jabaadhaa. Karoorri keessan akka isinii milkaa'u abdiin qabaa. Karoora keessan rabbi isiniif haa milkeessu. Karoorri keenya bara 2023 kana keessa waan guddaa hojjechuuf yaadaa jirra. Inshaallah taala yoo rabbi jedhe uumaa miti akka rabbi nuuf milkeessu abdii qabnaan isiniin jaa. Jajjabaadhaa. Qeerroo koo fi qarree koo warreen biyya ambaa keessa jirtanis sagalee oliif ta'aa jirtanii jajjabaadhaa. Itti fuftii qabsoon. YouTubeota amma jara arabaa kana yoo ilaalte daqiiqaa 5 faa gadhiisu. Torbee tokko keessatti miliyoonni 5 daawwata, miliyoonni 10 daawwata. Wal jajjabeessuu qabnaa. Waliifis daawwachuu qabnaa. Maaliifi viidiyoon takka yoo YouTube irratti hin daawwatamne ni dhokotti. Maaliifi view guddoo hin qabdu waan ta'eef hin dhokotti. Ammallee warreen YouTube irratti maxxansitan hashtag ajaaniin san yookiin riqicha yeroo YouTube yeroo barreeffama barreessitan hashtag yookiin riqicha san keessa galchaa barreessa. Maaliif riqichi sanii paablikii addunyaati. YouTubeonni keessanillee share taati jechuudha. Maaliif namoonni tuktuk fayyadamtanillee isa san yoo barreessitan baay'ee share taati YouTubein keessan jechuudha. Ijoolleen keenya baay'een amma gurguddachaa jiranii gara tuktukillee baay'ee warra miliyoona meeqaatu jira. Garuu ummata arabaa kana dhaqqabuu hin dandeenyu. Garuu dorgomuun ijoolleen baay'eetu dorgomaa jira. Garuu bareedaadha. YouTubeinis akkasuma garuu gara YouTube kanaan duubatti hafnee jirra. Maaliif yoo ta'e viidiyoo daqiiqaa 5 miliyoonni 10 yoo daawwate mucayyoon tokko arabaa ji'a tokko keessatti YouTube bante guyyaa 30 keessatti namni 26 subscribe godhee fi views miliyoona 10 argatte torbee tokko keessa ji'a tokko keessatti jechuudha. Kaampaaniin baay'ee dinqisiifatee mucaa kana jechuudha. Hin maxxanse story isaan irratti iddoo baay'eetti share goote warreen kaampaaniin dameen qirincaafen tunundi jechuudha. Ji'a tokko keessatti namni 26 fuula YouTube subscribe godhee views miliyoona 10 argatte jechuudha. Ji'a tokko keessatti. Ayyee ji'a tokko keessatti argatte ji'a 10 keessatti akkam hojjetti. Kanumaafuu wal jajjabeessuu qabnaa, wal cinaa dhaabbachuu qabnaa, like waliif godhuu qabnaa, share waliif godhuu qabnaa. Ankan saba kamuu haa ta'u gaafaan YouTube hin qabnes like godhaa, share godhaa, comment naan kannan durumaa jechuudha. Nama naan jajjabeessa. Kanumaafuu wal jajjabeessuu aadaa godhachuu qabnaa, wal cinaa dhaabbachuu qabnaa, wal gargaaruu qabnaa. Yaadallee waliif kennuu qabnaa. Akkasiin isiniin jaa namoonni yaada koo kana dhageesses share godhi, like godhi, comment illee waliifillee like godha. Nama tokkoof yoo like gootee obboleessi kun yoo akkasitti like si godheettee namni sanillee deebisee like si godhuu qaba. Wal gargaara. Afaan walii dubbattanii afaan tokko dubbattan namni kamuu wal gargaaruun dirqama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan? Nagaa fayyaa keessan jirtan? Jiru jireenyi maal fakkaata? Akkam nagaa ni fayyaadha? Jirra wallahi alhamdulillah as keenya jirra galata rabbiiti. Baga jiraattanii jiraachuun waan guddaadha. Jabaadhaadha. Wal jajjabeessuun bareedaadha. Yaada yoo qabaattanis oye jiraachuu meeqa
Akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii jirtanii jiru jireenya maal fakkaataa baganaaf jiraattanii akkam nagaa nuus geenye jirra alhamdulillah galata rabbiiti. Qilleensa bareedaa tokko keessa taa'aa jirra. Waan akkasiitiin isin jaa tamaam sha'uu like godhu subscribe godhu commentii jalatti kan nu hin dagatina. Yaadoo qabaatanis nuuf barreessaa jajjabeessaadha. YouTube keenya kanallee like nuuf godha. Sila YouTube warra birankii kanaatu baay'ee daawwatamaa jira. Kanumaafuu nuus wal jajjabeessuu qabna. Namoonni akka kooti baay'ee jira waan ta'eef wal jajjabeessuun dirqama. Wal jajjabeessuu qabna, wal cinaa dhaabbachuu qabna. Yaadallee komiillee waliif kennuu qabna. Habibi taala. Come on baby. Yalla. Yaadallee walii kennuu qabna. Wal jajjabeessuu qabna, wal cinaa dhaabbachuu qabna. Habibi. YouTube waliif daawwadhaa, like waliif godhaa, share waliif godhaa. Maaliif yoo jettanii fakkeenyaaf YouTube uummata Arabaa kana yoo agartan keessaaf uummata Afrikaa kana laala. Daqiiqaa 5 gadhiisan sekondii 15 faa torbee tokko keessatti namni miliyoonni 10 daawwata. Miliyoonni 20 faan daawwata. Sekondii 15 barka daqiiqaa tokko guutiin jechuudha. Kanumaafuu nu daqiiqaa 30 40 50 gadhiifna. Namni nu daawwatu hin jiru. Daawwadhaadhaa, like godhaa, commentii jalatti kennaadhaa.